Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa Angaatu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin waa'ee arrii buqqisaa gadaa tuulamaa keessatti gaggeeffamaa jiru isinii dhiyeessina. Tibba kana gadaa tuulamaa keessaa miseensonni gadaa birmajii dabballee ta'anii foollisaa jiru. Foolluma isaanii guutuu itti aanu fudhachuudhaaf ammoo sirna arrii buqqisaa gaggeessaa jiru. Sirna arrii buqqisaa kana kan gaggeessan foolluma guutuu waggoota lamaan booda dhufu guutummaatti fudhatanii waggoota 8 itti aananiif foollumaan dabarsuudhaaf. Kunis geettii gadaa kan waggoota 40 abbaa ofiitiin namni kamuu ga'ee geettii ofiitiin foollisuudha. Kanaaf waa'ee arrii buqqisaa sirna gadaa tuulamaa keessatti jiru maal akka fakkaatu isin biraan geenyaa hanga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya. Namni arrii buqqisu nama sadarkaa dabballee xumuruuf ta'u nama gara sadarkaa foollumaatti ce'uuf deemudha. Arrii buqqisuu jechuun akka sirna gadaatti sirna aangoo foolluma itti fudhatanidha malee rifeensa adii mataa namaarratti biqiluun kan wal qabatu miti. As keessatti arriin baalli foolleen goffootti kaawwattu bakka bu'a. Baallichis mallattoo aangoo foollumaa kan agarsiisudha. Jechoonni lamaan walitti hidhaman arrii fi buqqisaan sirna dabballeen foollerraa itti baallii fudhatu agarsiisa. Sababni arriin baalliin walitti fakkeeffameef aangoo foollee mul'isuuf baallii goffootti kaawwatamu sun adii waan ta'eefi. Arrii buqqisuun dhadhaan abbaa ofii sammuu muudanii erga raawwatanii booda baallii goffoo foollee irraa buqqifachuudha. Abbaa ofii irraa arriin kan buqqifamuuf immoo akka gadaa tuulamaatti ilmi gadaa abbaa isaa waan fudhatuufi abbaa sadarkaa kanatti arrii qaba jedhamee waan amanamuufi. Yoo abbaan nama arrii buqqisuu lubbuun hin jirre ta'e nama abbaatti isaa oolu kan miseensi gadaa isaa fi umuriin gadaa isaa kan abbaatiin tokko ta'e irraa buqqisee seera gadaa guuttata. Sirna arrii buqqisaa guyyaa kabajan miseensi gadaa shananuu sirnicha irratti argamuu qabu. Akka gadaa tuulamaatti miseensa gadaa birmajii, beelbaa, muudana, halchiisaa fi miseensi gadaa roobalee argamuun dirqama. Kana jechuun yeroo miseensi gadaa tokko sirna arrii buqqisaa kabaju afran hafan argamuu seerumatu dirqisiisaa jechuudha. Sirna arrii buqqisaa yeroo raawwatan miseensi gadaa sadarkaa dabballee xumuruuf ta'u kan naannoo tokko jiraatan waliin mari'atanii kabaja sirnichaa guyyaa tokko godhatu. Erga walii galanii booda miseensa arrii buqqisuu kan naannoo sanii hundaaf gara fuulduraatti nama kuusaa isaanii ta'utti himanii akka inni kuusaa foolletti himu godhu. Kuusaa jechuun dursaa foolleti.
aangoo kuusummaa duudhaadhaan argatu. Foolleen kuusan tokko dursu warra naannoo tokko jiraatanidha. Kuusan tokko foollee dursu kana akka isaan waan barbaadaniif raawwatan ajaja. Haala kanaan foolleen sirna arrii buqqisaa irratti akka argamu godha. Foolleen miseensa gadaa shananiitu kuusaa qaba. Miseensi tokko yoo arrii buqqisu isaan kun sirnicha irratti hirmaatanii namni sun arrii buqqisuu isaa mirkaneessu. Gaafa guyyaa arrii buqqisaa warra naannoo sana jiraataniif gosa yookiin balbala quxisuu uummata naannoo sana jiraatu kan ta'e irraa sirna kabajuun jalqaba. Haaluma kanaan tartiiba quxisummaa gosaa yookiin balbalaatiin deemanii dhumarratti hangafni kabaja sirna kanaa bitimaa buta. Miseensi gadaa shananiitu kan Oromoo Tuulamaa, Birmajii, Beelbaa, Muudana, Halchiisaa fi Roobaleen gadaa isaanii eeganii arrii buqqisuu jechuudha. Guyyaa sirna arrii buqqisaa akka duudhaa gadaa Tuulamaatti wantoonni ijoon itti guutinsa raawwii sirnichaatiif qophaa'uu yookiin argamuun irra jiraatan ammoo kanneen itti aanan kana. Kan jalqabaa ciraadha. Eegee fardaa irraa tolfama. Ciraan guyyaa arrii buqqisaa qabatamu adiidha. Adii ta'uun isaa sirna arrii buqqisaa sanaaf jaarsi dulloome arrii baasee qabaachuu mul'isa. Abbaan arrii irraa buqqifamu sun arrii akka qabu mul'isuuf itti fayyadama. Kana malees yeroo ilmi arrii irraa buqqisu olii gadi facaasee ilmicha ittiin sodaachisuuf oola. Kalammataa alangeedha. Alangeen kan gogaa roobirraa tolfamu ta'ee kan seera gadaa ittiin tumanidha. Kabaja sirna arrii buqqisaa gadaatu tuma. Kanaaf arrii buqqisni sirna gadaan tume ta'uu mul'isuuf guyyaa kabaja arrii buqqisaa kana harkatti qabatu. Alangee kan qabatu abbaa ilmi arrii buqqisuu fi jaarsota umurii gadaan tokko ta'ani. Kan sadaffaa urgeechaa. Urgeechaan muka lalisaa fiixeen hin citinidha. Arrii buqqisa irratti namni arrii buqqisu harkatti qabatee arrii abbaa irraa buqqisa. Kun kan mul'isu namni sun gadaa keessatti reefu guddachaa jiraachuudha. Inni afuraffaan dhodhobboodha. Garbuu akaamee dammaan makamee tolfamudha. Garbuun kun kan hin daakaminidha. Kun immoo namni arrii buqqisu dargaggoo ta'uu kan agarsiisudha. 5. Erbee gogaa loonii kan irra rafani. Abbaa fi waayillan isaa yeroo ilmi arrii buqqisu irra taa'u. Kunis namni arrii buqqisu sun gadaa keessatti reefu dhalachaa jiraachuu agarsiisa. 5. Ejersa. Akka dhugeeffannaa hawaasichaatti bokkuun dur yoo waaqaa bu'u ejersa irratti bu'e jedhamee amanama. Kanaaf bokkuutu irraa tolfama. Bokkuun mallattoo aangooti. Kanaaf guyyaan arrii buqqisaa sirna aangoo waliif dabarsan ta'uu mul'isuuf baala ejersaa kana karra irratti sussuuqu. Sirni arrii buqqisaa qophii fi raawwii mataasaa garaagaraa qaba. Qophiin arrii buqqisaa nama urgeechaa nama magarsu kadhachuu, waan dhodhobboo ittiin dhammu qopheessuu, uffata abbaatti uwwisan bituu fa'a. Raawwiin arrii buqqisaa eebba eebbisuu, arrii abbaa ofii buqqisuu, baallii buqqifachuu, dhiyaana foollee yookiin gamma foollee akkuma humna ofiitti qopheechuu, akkasumas geettii gadaa waan ta'eef akka waaqni nagaan hooffachuuf waa hundumaa dursanii immoo manatti buna dhaabbachuun waaqas kadhachuu akkasumas fira fagoo fi dhiyoo dabalatee ollaa safeerrachuu faatu as keessatti hammatama. Qophiin arrii buqqisaa nama urgeechaa namaa magarsu baatii 4 yookaan 3 dura kadhachuun jalqaba. Urgeechaan muka lalisaa baala hin harcaafanne akkasumas muka foolii gaarii qabudha. Kanaaf muka kana filatanii kichuu isaa kan fiixeen hin citin namaaf magarsu. Magarsuu jechuun akka hiikaa sirna kanaatti kutuu yookiin cabsanii fiduu jechuudha. Namni arrii buqqisu yeroo nama urgeechaa isaaf magarsu kadhatu guyyaa itti deemee nama sana kadhatuu fi miseensa nama kadhatu sirritti addaan baasee beekuu qaba. Miseensi urgeechaa namaa magarsu akka miseensa gadaatti kan ilmatti namaaf oolu. Miseensi ilmatti namaaf oolu jechuun kan yeroo buttaa qalanii goodatan foollee namaa dhichisee gamma namarraa nyaatu jechuudha. Miseensi gadaa shananuu marsaa marsaan miseensa ilmatti isaa oolu qabaa jechuudha. Guyyaan nama urgeechaa namaa magarsu kadhatan guyyaa guutuudha. Guyyaa guutuun kibxata, kamisa, sanbata xiqqaa fi sanbata guddaadha. Guyyaa kana deemanii nama urgeechaa namaa magarsu kadhatu. Yeroo miseensa urgeechaa namaa magarsu kadhachuudha kan abbaa ofii wajjiniini. Yoo abbaan hin jirre ta'e nama abbaatti namaaf oolu wajjin dhaqu. Namoonni arrii buqqisan sun yoo obbolaawwan baay'ee qabaatan abbaa fi hangafatu waliin deemee namicha urgeechaa isaaniif magarsu kadhata. Guyyaa nama urgeechaa namaa magarsu kadhachuuf deeman ganama ka'anii osoo warri sun qe'eedhaa hin bobba'in dhaqu. Yeroo achi ga'an fuulan gara bitimaatti gara galanii itti dhiyaatanii lafa taa'u. Yoo warri qe'ee gadi ba'anii maaliif deemtu jedhaniin
abbaan ilma koo kana gadaan ga'e arri buqqisaa isaatiif urgeechaa akka nu magarsitaniif deemna jedhaan. Abbaan qe'ee erga kana dhaga'een booda meekaa ol seenaa buna dhugaa hin mari'annaa jedhaan. Jarris ol seenu. Erga ol seenanii booda irra deebi'anii waan deemaniif warra sanatti himachuun amansiifatanii tole jechisifatu. Yoo isaan tole jedhaniif warri kadhachuu dhufan bakka taa'anii ka'anii harka fuudhanii harka isaanii dhungatanii dhungachiisu. Seera gadaan namaan geeche waan ta'eef yeroo baay'ee namni urgeechaa akka namaaf magarsuuf gaafatame hin didu. Namni urgeechaa namaa magarsu akkuma gadaa isaa irratti hundaa'ee kan fuudhe yookiin kan hin fuune ta'uu danda'a. Erga bunni daffee dhuganii raawwatanii booda yoo namichi urgeechaa akka isaanii magarsuuf kadhachuu dhaqan sun haadha manaa nama qabu ta'e akka isheen callee kaawwattee dhadhaa fiddu itti himu. Yoo nama haadha manaa hin qabne ta'e immoo haadha isaatu fidaaf. Egaa sana booda isheenis callee kaawwattee dhalee qadaada okkoleetti fiddee diriirfattee abbaa manaa ishee fuuldura teechi. Sana booda abbaa warraa ishee dhalee sana kutee hancufa itti tuttufee faana jilba gudeeda harmaa fi lubbuu yookiin morma isheetiin qaba. Yoo dhalee faanaan qabu faanni kee jiidhaa haa ta'u faana milkii haa ta'u. Yoo jilbaan qabu ammoo jilbi kee haa jabaatu. Gudeedhaaf immoo gudeenni kee haa horu. Harmaa yoo qabu immoo harmi kee aannan haa ba'u jedhanii kan lubbuu dheertuu jiraadhu lubbama hamtuu oole horii hortuu ta'e jedhee eebbisa. Kana booda maatiin kun lamaan firooma gaarii horatan jechuudha. Dhalee waliin qabachuunis kanuma mirkaneessuufi. Erga kana hunda raawwatanii booda ishiin immoo abbaa warraa ishee irraa kaatee dhalee sana sammuu isaanii muuddi. Xumura irratti warri kadhaa dhufan warra kadhatan eebbisanii isaanis eebbifamanii gara mana isaaniitti deebi'u. Eebbi isaanis akkana jedha. Tole nuu jettanii waaqni isinii haa tolu, faanti teenya isinii haa toltu, teechanis nuuf haa toltu jedhanii warri kadhaa dhufe warra kadhatan sana eebbisu. Warri kadhatames immoo dabaree isaanii akkas jechuun eebbisu. Waaqni isin haa hoffalchu, gadaan milkii isinii haa ta'u, walitti nu haa jaalatu jedhanii eebbisu. Kan biraa immoo obboleettiin nama arrii buqqisu sanii osoo sirni hin gahin ji'a tokko dura buqqee dhodhoobboon itti nammu kurree mi'eechuu jalqabdi. Yoo obboleettii hin qabu ta'e fira aantee obboleettitti ooltuufituu mi'eechaaf. Kana malees sirnichi osoo hin gahin dura lafatti namoonni arrii buqqisan sun nama yeroo foolloma fudhatan kuusaa isaanii ta'utti himanii akka kuusa foolletti himee guyyaa sana sirnicha irratti argaman taasisu godhu. Dabalataan namni arrii buqqisu sun osoo sirnichi hin gahin waan abbaa fi haadha isaatti uwwisu bullukkoo fi wandaboo bitee qophaa'a. Mee amma immoo haala raawwii arrii buqqisaa walumaan haa ilaaluuti ammas nu waliin tura. Tibba arrii buqqisaa san warri sirnicha kabajan sun qe'ee isaanii sirritti qulqulleessu. Guyyaa arrii buqqisaa ganama warri sirnicha kabajan gaara bahanii muka ejersaa barbaadanii baala isaa cabsanii galuun sababni isaa muka ejersaa irraa bokkuu waan tolfamuufi baalicha sana qarmamatti yookiin dhaabaa karraa gamaa gamanatti sussuuquun akka sirni qe'ee sana jiru ibsu. Guyyaa kana warri arrii buqqisaa kabajan kun ganama buna dhaabanii waaqaa fi lafa akkasumas ayyaana isaanii kadhatu. Sababni isaan kadhataniif akka ilmi isaanii arrii buqqisaa hoofaluufi. Kanaan booda nama tokko warra urgeechaa isaanii magarsu sanatti ergu. Namichi ergames akka isaan dafanii dhufaniif dhaqee kaasa. Namichi urgeechaa magarsu immoo namoota waliin urgeechaa fiixeen hin citin fidee dhufa. Yeroo inni ol seenu namoonni mana jiran hundi jalaa ka'anii simatu. Namichi urgeechaa nama magarsisun akkuma ol seenen urgeechaa qabee dhufe diinqa mana warraatti hirkisa. Yeroo kana nama arrii buqqisu san akkas jedhee eebbisa. Marge urgeecha si magarse urgaayi foollee geechee gadaa ga'e jedhee eebbisa. Namni urgeechaan magarfameef ammoo akkasitti eebbisa. Urgeechaa na magarsite marge gadaan ani ga'e kana siinis haa ga'u jechuun eebbisa. Erga kana raawwatanii booda hundi namaa ni taa'u. Hunda isaaniitiifuu mijuunni buufama. Erga farsoo dhuganii dheebuu ba'anii xiqqoo turanii booda nyaata kennuuf. Nyaatanii dhuganii erga raawwatanii booda gara eebbatti darbu. Yeroo eebbaa kana maaddiin gabataa 2, dhodhoobboo kurree 2, mijuu qobboo 2 fi bixxillee daabboo 2 kan dhadhaan irra dibametu qophaa'a. Sababni dhangaaleen kun 2 ta'aniif warri arrii buqqisan sadarkaa gadaa lammaffaa keessa jiraachuu isaanii mul'isuufi. Kana erga qopheessanii booda namni hunduu maaddii sanitti naanna'a. Eebba yeroo eebbifatan abbaa nama arrii buqqisuutu dura jalqaba. Abbaan nama urgeechaa magarsees ni eebbisa. Namni arrii buqqisu sun illee ni eebbisa. Eebba guyyaa kana eebbifamu nama 8tu eebbisa.
saddeet ta'uun isaa immoo namni arrii buqqise aangoo foollomaatiin waggaa 8 moo isaa agarsiisa. Eebbi isaan eebbisan waluma fakkaata. Abbaan ilmi arrii buqqisuu yoo eebbisu akkas jedha: barii waaqaa barii lafaa nagaan bullee nagaan oolchi, kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi, biyya tuulama sadeenii biyya jahan galaan biyya shanan jiddaa, waaqa cuqqaala kormaa, waaqa hawaasa dullachaa, waaqa hidda odaa nabee, ilma koo baalii naa hoofalchi, ilma koo arrii tiyya naa oofalchi, daaran ani ga'e naa ga'i jedhaan. Warri kunis akkasumatti jalaa qabuu jechuudha. Guyyaa kana obboleettiin nama arrii buqqisuu kabaja sirnichaa irratti argamuu qabdi. Yoo hin qabu ta'e kan obboleettitti ooltuuf jiraachuu qabdi. Isheenis waan obboleettiin raawwattuuf mara ni raawwattiif. Namni arrii buqqisu osoo eebba hin jalqabin dura obboleettii isaa yeroo 3 jaal jedhee yaama. Isheenis yeroo 3 jaal jettee waamti. Yeroo wal yaaman kana wal jalaa owwaatu. Erga kana raawwatanii booda dhodhoobboo fuutee itti kenniti. Dhodhoobboon garbuu fayyaa akaa'amee dammaan walitti makameedha. Garbuu hin hororamin ta'uun isaa namni arrii buqqisu gadaa keessatti reefuu dargaggoomaa jiraachuu agarsiisa. Inni ammoo harkatti qabatee eebbisa. Erga inni eebbisee raawwatee booda dhodhoobboo itti kennite san deebitee irraa fuutee namicha urgeechaa obboleecha ishiitiif magarse sana dhadhamsiifti. Erga kana raawwatanii booda hanga yeroon ga'ee foolleen dhufee arrii buqqisni jalqabutti keessummaa haalan keessummeessuun itti fufa. Foolleen yoo dhufe dhiichisaa dhufa. Erga qe'ee warra sirna qabuu gahaniis mooraa keessa kaatanii akkana faa jechuun dhiichisu. Foollee foolli si wayaa foollee foollee yaa makiinaa karaa kaatee foollee dhuguma quufe si gabaan baay'ee cuubata hambaa nyaatee foollee yaa si gabaa dugdatti jabaa baattaa foollee beekii gabbarii lakkii yookaan qeerra saafoo buutaa foollee jedhanii si gabaatti foollisu. Akkuma isaan dhufanii xiqqoo dhichisaniin booda raamsisa kennuuf. Raamsisni nyaata haga nyaanni nyaatanii quufan qophaa'utti nyaata nyaatamuudha. Eega nyaatanii dhuganiin booda sirnichi itti fufa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa Angaatuu sagantaa kanaarraaf xumuruu hin dandeenye. Torban kutaa lammaffaa isaan qabadhee isinii dhiyaadha. Hangasitti nagaa fayyaa nu tura. Miidiyaa keenya share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Fayyaa ta'a.